yeroo kamiyyuu aarsaan keenya nurratti mul'atu. Aarsaan keenya kan inni mul'atu firii bilisummaa gaafa arginedha. Firii bilisummaa sana arguudhaaf abboo ciifnee bilisummaa argina miti. Bilisummaa warra jabaatetu fida. Bilisummaa warra aarsaa kaffaletu fida. Bilisummaa warra wareegama sodaannetu fidaa jechuudha. Bilisummaa warra murannoo qabutu fida. Bilisummaa warra waraana ta'e waa'ee waraanummaa akeeka siyaasaa kaleessa baheef sana beekutu warra akeeka siyaasaa san cimsiifatetu fidaa jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya baga nagaan dhuftan. Kun Hundee Miidiyaadha. Oduu fi odeeffannoo yeroo isaa eeggate isin biraan ga'uuf yeroo hunda qophiidhaan isin tajaajilaa jirra. Kanaaf warri chaanala keenya kanaaf haaraa taatan daawwattan sabiskiraayib tuquun odeeffannoo haaraa yeroo hunda akka argattan isin affeerra. Har'a oduuwwan qopheeffanne keessaa muraasni paartileen lammiilee Itoophiyaa haqa hawaasummaa yookiin Izeemaan hoogganaa haaraa filachuun bakka hoogganaa duraanii obbo Iyyoob Masaafintii obbo Biraanuu Naggaa filachuu isaanii beeksise. Jijjiirama hooggansaa kun siyaasa biyyattii keessatti maal akka fidaa jiru ilaalla. Wallagga Bahaa aanaa Saasigaa keessatti haleellaa waraanni bilisummaa Oromootiin raawwatameen akka gabaasni jedhu waraanni mootummaa 9 ajjeefamuu fi 14 booji'amuu ibsameera. Haalli nageenyaa naannichaa maal akka fakkaatu odeeffannoo dabalataa waliin isiniif dhiyeessina. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin immoo biyya Keeniyaa keessatti balaa lolaa hamaa mudateen namoonni 42 lubbuu isaanii dhabuu, hedduun ammoo magaalaa Naayiroobii keessatti miidhamuu isaanii odeeffannoon kan mul'isu yoo ta'u, bal'ina oduu keenyaa kunooti. Paartiin lammiilee Itoophiyaa haqa hawaasummaaf yookiin Izeemaaf hoogganaa haaraa filachuun bakka paartichaa obbo Iyyoob Masaafinti bakka Biraanuu Naggaa buusuun filuu beeksise. Bitootessa 9 bara 2026 paartii lammiilee Itoophiyaa haqa hawaasummaaf yookiin Izeemaaf jedhu yaa'ii waliigalaa tattamaan geggeesseen hoogganaa haaraa filachuu isaa beeksiseera. Filannoo kana keessatti Iyyoob Masaafinti sagalee caalmaadhaan injifachuun durataa paartichaa ta'anii muudamaniiru. Iyyoob Masaafinti bakka Biraanuu Naggaa ka durataa paartichaa ture bu'anii hooggansa paartichaa fudhataniiru. Akka dambiittiin bulmaata paartichaatti hooggantoonni filataman marsaa aangoo waggaa 5f tajaajiluu jedhameera. Yaa'ii kana irratti dabalataan sanada kakuu adii jedhamuun kan duula filannoo biyyaalessaa bara 2026f qophaa'e raggaasifameera jedhan. Sanadni kun imaammata paartichaa fooyyessuuf filannoowwan imaammata 50 of keessaa qabaachuun ibsameera. Paartichi akkasumas hojii fi tajaajila Biraanuu Naggaa yeroo dheeraaf paartichaaf gumaachaniif galateeffateera. Cimsi hooggansaa kun aadaa dimokiraasii paartilee siyaasaa keessatti fakkeenya ta'uu danda'a jedheera. Paartiin paartii lammiilee Itoophiyaa haqa hawaasummaa bara 2012 paartilee siyaasaa mormitoota 7 walitti makamuun hundaa'e. Filannoo waliigalaa bara 2013 irratti hirmaachuun mana maree bakka bu'oota uummataa keessaa teessoo muraasa argateera jedhame. Walwaraansi waggootaaf Oromiyaa keessatti dhufee jiru uummata Oromoo irratti miidhaa guddaa geessaa jira jechuun kutaalee hawaasaa garaa garaa irraa ibsan. Namoonni godinaalee Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa, Arsii, Wallagga Bahaa, Kibba Oromiyaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessa jiran akka jedhanitti walwaraansi kun gatii ulfaataa uummata kaffalchiisaa jira jechuun himan. Akka ibsa isaanii keessatti himanitti walitti bu'iinsi kun yakkolee hammaatoo akka ajjeechaa, dararaa, hidhaa seeraan alaa, saamicha qabeenyaa, gudeeddii fi miidhaa biroo uummata nagaa irratti raawwatamaa jira jedhan. Kutaalee hawaasaa kunneen qaamolee wal waraanan walitti bu'iinsa kana dhaabanii marii nagaatti akka deebi'an gaafataniiru. Rakkoon jiru marii fi waliigalteen akka furamu hubachiisuun wal waraansi itti fufuun kan miidhu uummata qofaa ta'uu ibsan. Namoonni yaada kennan akka jedhanitti wal waraansi kana keessatti caalaa kan miidhamaa jiru uummata ta'uu fi uummanni sochii guyyaa guyyaa isaa geggeessuu illee akka dadhabe himaniiru. Shamarree Naanaatii Gaaddisaa magaalaa Hoolotaa keessaa butamtee hanga ammaatti eessa akka jirtu hin beekamne. Shamarreen maqaan ishee Naanaatii Gaaddisaa jedhamtu torban darbe keessa magaalaa Hoolotaa keessatti humnoota mootummaatiin butamtee jechuun maatiin ishee fi namoonni naannichaa himan. Hanga ammaatti garuu eessa akka jirtuu fi haalli ishee maal akka ta'e odeeffannoon ifaan beekamu hin jiru. Akka odeeffannoo maatii fi namoota ishee beekan irraa argametti Naanaatiin torbee darbe keessa magaalaa Hoolotaa keessatti qabamtee fudhatamtee jedhan.
Ergasii garuu eessa akka geeffamte yookiin eenyuun akka qabamte ibsi mootummaa irraa haga ammaatti hin kennamnee jedhan. Maatiin ishee fi namoonni naannichaa naannaatiin eessa akka jirtu akka ibsamuu fi nageenyaan akka gadi lakkifamtu gaafachaa jiru. Dhimmi kun hawaasa keessatti yaaddoo guddaa uumeera. Namoonni hedduun dhimmicha akka qorannoo sirriitti gaggeeffamuu fi mootummaa irraa ibsa ifaa akka kennamu gaafachaa jiru. Hanga ammaatti mootummaa irraa odeeffannoon ifatti kenname hin jiru. Mootummaa irraas ibsi ifa qabeessa ta'ee hin baane. Ta'us maatii fi namoonni dhimmicha hordofan naannaatii gaaddisaa hatattamaan akka gadi lakkifamtuuf hawwii isaanii ibsanis qaamoleen mootummaa fi dhimmichatti dhiyeenyaan beekan hidhamuu ishee fi gaaffii akka hiikamtuuf dhiyaates deebii hin laatamne. Odeeffannoo keenya kabirootiin Anfilloo fi Sayyoo keessatti neetwoorkii fi intarneetiin addaan hojjetuun jiraattonni odeeffannoo dhugaa akka hin kennine qaban jedhame. Sirna mootummaa paartii Bilisiginnaa jalatti aanaalee Anfilloo fi Sayyoo keessatti tajaajilli bilbilaa fi intarneetii addaan cufamuu jiraattonni naannichaa himan. Tarkaanfiin kun erga waraanni bilisummaa Oromoo gaafa 26 bara 2026 ibsa baaseen booda qorannoon maqaa balleessii dhaabbanni Amnesty International irratti raawwatame ilaalchisee deebii mootummaan gaafate booda ta'uu odeeffannoon ni mul'isa. Akka odeeffannoon naannichaa argame ibsutti aanaa Anfilloo guutummaatti akkasumas aanaa Sayyoo keessaa naannoo muraasa irratti tajaajilli bilbilaa fi intarneetaa kaleessa ganama irraa eegalee addaan cufameera jedhan. Hanga ammaattis har'a guyyaa lammaffaaf ta'uuf tajaajilli hin deebiin jedhaniiru jedhame. Paartiin Bilisiginnaa kanaan dura ibsa baaseen gabaasa Amnesty International hanquu seera gartokkee fi loogii jechuun balaaleffatee ture. Akkasumas qorannoo walabaa akka gaggeeffamu waamicha dhiyeesseera. Haa ta'u malee jiraattonni naannichaa tajaajilli neetwoorkii cufamuun kun odeeffannoon gara alaatti akka hin baanee fi miidiyaaleen naannichaa akka hin quunnamneef ta'uu danda'a jechuun yaada isaanii ibsaniiru. Akka odeeffannoon hawaasa naannoo ollaa irraa argame ibsutti yeroo ammaatti namoonni dhuunfaa fi miidiyaaleen garaagaraa aanaalee kanneenitti bilisaan quunnamuu akka hin dandeenye himameera. Haalli kun odeeffannoo walabaa argachuun akka rakkisu taasisaa jira jedhameetu eegama. Dhimmichi mootummaa naannoo fi mootummaa federaalaa irraa ibsa bal'aa hanga ammaatti hin erganne. Jiraattonni garuu tajaajila bilbilaa fi intarneetii saffisaan akka deebi'u gaafachaa jiru. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo waraanni bilisummaa Oromoo Wallagga Bahaa Saasigaatti haleellaa raawwateen waraana mootummaa 9 battalatti ajjeesuu fi 14 boojamaniiru jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo yookiin WBO'n haleellaa humnoota mootummaa irratti fudhateen tarkaanfii waraanaa fudhachuu isaa beeksise. Akka odeeffannoon ibsutti haleellaan kun godina Wallagga Bahaa aanaa Saasigaa keessatti humnoota waraana mootummaa irratti gaggeeffamuu isaa ibsameera. Haleellaa kana keessatti humnoonni mootummaa 9 battalatti ajjeefamuu fi 14 ammoo harka isaanii seenuun boojamuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksiseera. Akkasumas meeshaalee waraanaa hedduun humnoota mootummaa irraa hiikamanii fudhatamuu isaanii ibsameera. Akka ibsa isaanii keessatti himanitti haleellaan kun yeroo waraanni mootummaa humna guddaa fi meeshaalee waraanaa hedduu fayyadamuun tarkaanfii fudhachuuf bobba'etti kan raawwatame ta'uu eerameera. Miseensi waraana mootummaa tokko maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate akka jedhetti ajajni dirqamaan itti kennameef haleellaa kana keessa seenuu malee ofirraa ittisuu hin dandeenye jechuun ibseera. Akka odeeffannoon ibsutti haleellaa kanaan qawwee AK 21 fi qophiilee waraanaa akkasumas meeshaalee waraanaa biroo humnoota mootummaa irraa hiikamanii fudhatamuu isaanii fi miidhaan humnoota mootummaa irra ga'uu waraanni bilisummaa Oromoo mirkaneesseera. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin Keeniyaa keessatti balaa lolaa hamaa mudatee namoota 42 du'uun hedduun Naayiroobii keessatti miidhaman. Balaa lolaa hamaa Keeniyaa kutaa biyyattii garaa garaatti dhuma torbee darbee mudateen lakkoofsa namoota lubbuun isaanii darban 42 ga'u poolisiin biyyattii beeksise. Akka ibsa poolisiitti namoota du'an keessaa 26 kan lubbuun darbe naannolee galiin isaanii gadi aanaa ta'e kanneen Naayiroobii keessatti argaman keessaa jiraatan ta'uu ibsameera. Keessumaa namoonni handaara laggeen magaalattii qubatanii turan lolaa battalaa dhufe keessatti fudhatamuu isaanii ibsameera. Balaa kana hordofee gareen lubbuu baraartotaa namoota miidhaman barbaaduu fi baasuuf hojii itti fufee irratti akka jiran poolisiin ibseera. Roobni jabaan dhuma torbee kana roobe kun kutaalee bulchiinsa garaa garaa keessatti bu'uuraalee misoomaa akka daandii, geejjibaa fi tajaajiloota biroo irratti miidhaa guddaa geessiseera.
Ministeerri tajaajila hawaasaa Keeniyaa Jaafirii Ruukoo akka ibsanitti lakkoofsi namoota du'an dabalaa jiraachuu mirkaneessuun mootummaa fi qaamoleen gargaarsa hawaasa miidhamaniif deeggarsa gahaa gochuuf hojjechaa jiraachuu eeraniiru. Mootummaan baasii yaala fayyaa miidhamtootaa fi baasii awwaalcha namoota du'aniif akka uwwisu ibsameera. Balaan lolaa kun manneen jireenyaa, bu'uuraalee misoomaa fi bakkeewwan daldalaa hedduu irratti miidhaa guddaa geessiseera jedhan. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya qophiilee irraaf qopheeffanne kanaan gammaa ture. Waan nu waliin turtaniif galatoomaa jechaa hanga qophiilee biroo walitti deebinutti nagaan nuuf tura.